taphachuu manni gootaa guutuudha xoomas murtaan unachuu. Weellisuu fi geeraruu koomeediidhaan bo'aaruu artiistiif atileetii beekamtootaan wal baruu ayyaana dachaa ta'e kabajameera qeerroof qarreen booranaa fi baareentuun qomoon wal nu geera ayyeeka na caqasaa takka seenaa kikaasaa bu'uura madda keenyaa deessee kan hunda keenyaa gootittii du'a moote dubartummaarraan kaasaa haadhaan duraa kan hin dhufne silaa takka illee hin jiru maaloo mee na caqasaa dur bara durii bara sirni didde bara dubartummaan gadaantummaa taate bara dur badhalchuun qaanii taate dubartii dhalate nan badee gurra abbaa kobbade aataa tomaa miti bara isheen jedhamte ana kichuu miti seenaatu dubbata akka dararamte deesseen dhala namaa kan addunyaa kanaa obboleettiin dhiiraa haamti manaa jaraa intala abbaa warraa maddi dhala namaa dubartiidha malee wanti biraa jira seenaan jijjiirame dubartiin barattee mirga isheef qabsooftee bilisa of baastee seenaatti fufsiisuuf lafa dhaalchisuuf bu'uura keessatti eenyummaa ishee ibsuuf durbi barattuudha achumaan barsiistuu doktaraaf paayilettii saayintistii guutuu injiinara hawwaa jeeneraalee raayyaa artiistiif atileetii barreessituu seenaa xiinxaltuu siyaasaa dippiloomatii alaaf geessaa gariin ministeera pireezidantii biyyaa taateen nu bulchiteen durbi haati kiyya ililcha warri dhiiraa ilaalchinni durii ammatti dhiyeera eeyyen itti dhiyeera lammii mana gootaa jirram goota abbaa seenaa goota maaraatoonii leenca addunyaa kanaa gudeeda leellisaa gammachuu itti beekaa garlachuu qabsoo haqaa finiisuu fiiganii injifachuu badhaasa gadameessa addee birrituu fullaasaa kan guddifte aannaniin kan nyaachifte caccabsaa qaroo qeerroo jalduu sanyii koloneel alamuu qixxeessaa hayyuu ilma beekaa butataa goota arjaa abbaa firaa kan hin beekne gidiraa guddicha qomoo guddaa bakkalcha atileetii hundaa oromiyaa gammadi gooticha maaraatoonii fayyoo faasnii qabda fayyoo qabsoon duudhaa isaa ormi kennineef akka fiisaa risaa balali'aa qabsaa qeerroo jalduu miidhama saba isaatii kan warreen gamuuf kaatu fayyisaan mileellisaa fiigee gaafa injifatu asxaa diddaa garbummaa faajjii kan bilisummaa harka wal qaxxaamursee shira abbaa siifan beekaa imannaa eekka tokkoof warra adabbiin lama seerri hidhaa murteessa dhoksaan miila harcaasaa warra abbaa seera lamaa warra harki dhiigaaf gumaa warra jeenoosaayidii warra quufne tasumaa fayyootu fa baase injifannoo dachaadhaan ummata addunyaatiif olampikiitti mul'ise atileetii falmataa baasaa gumaa goototaa ijoollee shawaa lixaa qeerransa hamaa qixaa qaxalee dirree qabsoo yoommi filma qajeelchaa ichilbee qeerroo dandii abbabaa ilma dinqeessaa balaliyaa qilleessaa fayyoo ilma deessisaa atileetota amboo leencota ilmaan qomoo qabsaa qeerroo oromoo kan injifatan roorroon qaxaleewwan boqqojjii kan laaleen quufne ijji xuruu nashiif ganzabee ijji gaayyoo dibaabaa kan addunyaan miidhatuuf saffisa isaanii faana kan adii watu achisan jecha olchan dibaabaa hangafti atileetii kormeen giftii dubartii tatarsaastuu qilleensaa balaliitu akka jetti atileetirraa kaaste kan taate pireezidantii haadha muuxannoo gaarii mee harka shaashaa godha.
jallisee jedhaa kan wajjin rabbi moo namumaa kan seera jallisee daradan dan darada waaqa moo namumaa kan seera jallisee daradan dan darada ati keenya tokko maaltu addaan nu baasee maaltu addaan nu baasee kan kaleessa mormine lubbuu itti wareegne alaaf keessaa wal waamne kan tokkummaa buqqifne arra maaltu argame diinatti nu firoomse dhiiga keenya lolaase yoomittuu nurraa qoorse miidhaa jaarraa waliin akkamiin dagannaa aarsaa qeerroof qarree maaf zeeroon baay'isnaa dudubbatte naan jedhu akkamittan callisaa na cinqaa na yaaddessa obbolaatu wal nyaataa biyya diiguudhaaf kaataa imaanaa gootaa nyaata yaalammii maaliif laaltaa boru maal na dhaalchiftaa eessumatti nagattaa eessumatti nagattaa eessumatti nagattaa artistii kalaqi tokkummaa hundeessi atileetii fiigi tokkummaa jabeessi qeerroof qarreen ka'i jaarsaaf jaartiin tumsi haadha siiqqee ka'i aangoo kee mul'isi abbaan gadaa dursi jeequmsa dhaabsisi OBN lallabi Oromoo tokkoomsi arkineem Sooriyaa Yemeniif Liibiyaa eenyumaaf hin tolle nama dhume biyya maatii isin kadhannaa nu ijoolleen keessan tokkummaaf jaalala nageenya barbaanna gargar hin bayina tokkummaa jabeessaa abdii nutti oraa biyya nu dhaalchisa ijoollee abbaa gadaaf kana barbaachisa Oromoon biyya jaaree amma ofii deebi'een diigu nuti amma tokko taana diinni lafarra dhiisi waaqarra haa fiigu garaasaa kutatu abadan biyyan diigu galatooma. Abbaa kee yaamime maqaa isaa guutuu yaamiti. Gizaachoo Walda Tsaadiq. Obbo Gizaachoo Walda Tsaadiq barsiisaa turanii amma immoo aadaaf turizimii keessa akka hojjetan quba qabnaa. Mee haamleedha akkuma dhaabattanitti obbo Gizaachoo garanatti nu gaggeessa. Hangafti seeneetis jirti hin beekna waan ta'eef jechaadha. Amma barattoota cimtuudha jarlachuu jechaadha. Hangafti ishee yeroo ammaa kana mana barnootaa bultii addaa Odaa Adaamaatti barachaa jirti barattuu kutaa 10ti qormaata biyyoolessaa fudhatti. Seeneet immoo akkuma Fayyisaa baadiyyaa jalduutti barachuuf turte carraan dhaloota ishee jechaadha. Garuu dandeettii ishee kana argeet namni tokko mana barnootaa barattoota ciccimoo barsiisu qormaata isaas dandeettii isheetiin dabartee sabbata mana barnootaa intellectualitti sponsorship argattee barachaa jirti yeroo ammaa kana. Abbaan cimaan kun ijoollee kana ofii isaatii walaleessee cimsee akka of danda'an gochaa jiru kun haadha warraasaa fi ijoollee biroo dhiiseet ijoollee xiyyiitii ta'an jechuu dandeenya. Kanneen ijoollee qaruutee akkanaa barsiisuudhaaf jedhee seeneet wajjin maatii dhiiseet sabbata jiraachaa jira jechaadha yeroo ammaa kana. Gizaachoon egaa Yoltajjii waggaa 4 OBN tu qilleensatti isin baase yeroo jalqabaatiif nan yaadadha waan ta'eef ijoollee hedduu wajjin ta'e amma seeneet wajjin si argine malee gaaf tokko garuu akka dubbatu si taasisnee hin beeknu nullee har'a garuu maaliif jedheen ofuma kiyyaa yaadee gidduutti kutee seene waan ta'eef mee ijoollee kana akkamitti qaraa jirta maatiin osoo akkam godhee milkeessuu danda'a ijoolleen sun gargaarsa dhabdee akka bittiin noofte waan hin beekufan. Tole ijoolleen inni duraa inni jalqabaa ijoollee kallattii kan qabsiisu fakkeenya kan ta'uuf maatii taanetti ollaa naannoo uummata maatiin garuu isa bu'uuraati ijoolleen akka abaaboo mana keessaa gara kallattii qaban sanatti deemti waan ta'eef maatiin fakkeenyummaa guddaadhaan jaalala kenneefi yeroo kenneefi amuun fedhallee jireenyi nuun guutu ta'us ijoollee keenyaaf boru egeree isaanii tolchuudhaaf arra maatiin irratti hojjechuu waan qabnuuf dhala keenya caala